مقابا كان الماء كان فرق الكل وقايو تركت نعمنا آمين وان هندو ماندوس وقايو أبان كينيا موتج موتوتا غولتج غولتوتا هندا كان قبو هندو ما بوچوني دندو بيا كينيا نغاتا سيسي هندو ما كينيا فيس نغينيا نولاتي حرقيني غوچا ساتيف غلطا كيجنيا كغلطي فنوف سنويان سنو جالت نما يرو كنا سنتا سيسي غلن ودا واقيو تيفاتو واقيو ودا كان سنجالت سنس واقيو قدستني كان جالتن جولن گيفتي كينيا كان دبرو ماريام جالن بولقدو تركموتا واقيو جالن تولو توريغمتوتا كالمونتوت يروسالم بيشي سميرا تاتني غلا اتناچي سنتان قوبيفچوداف hunduma saadistanii mana galgala mana waaqayyotti kan argamtan hundumti keessan maqaa waaqayyoo sadaraataan akka mooltanii ameen har'a geenyee galata kee jennee kan isa galateeffanne kan ol waaqarratti nu fudhatee waaqarraati immoo eebba isaatiin waaqayyoo nu haa yaadatu. Egaa tole har'a guyyattiin har'aa kuni guyyaa seenaa guddaa qabdudha. Tokko guyyaa yaadannoo abbaa keenya abbaa Takla Hayimaanoot lammaffaan immoo guyyaa yaadannoo sooma Nanawwee qabaati. Egaa har'a ayyaanni kan biroon illee kabajaman jiru. Egaa waaqayyoo isa kanaan nu ga'eef galanni guddaan isaaf haa ta'u jecha barumsi nuyi har'a waliin barannu karaa koorra yoo adeemtee umurii dheeraa ni jiraatta. Karaa koorra buutee yoo adeemtee umurii dheeraa ni jiraatta. Tokkoffaa Maxaafa Moototaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irra ijoo guddaa jiru. Kaayyoon barumsa kanaadhaa namoonni biyya lafaa kana keessa deddeebi'an jiraatanii yeroo murtaa'aadhaaf Waaqaa wajjin karaa Waaqayyoo irra dawwanii booda haalli tokko yeroo dhufu yeroon tokko yeroo jijjiramu adeemsa isaanii kan Waaqayyoo irraa deebisu. Keessumatti amma yeroon ammaa itti seenuudhaaf deemaa jiru kun yeroo karaa Waaqayyoo irraa nama deebisuudha. Yeroo karaa Waaqayyoo nama irraanfachiisuudha. Ji'i bonaadhaaf gaa dhufu waan baay'ee qabatee dhufu. Ji'i bonaadhaa yeroo qarshiin argamu, yeroo galiin argamu, yeroo biyyi lafaa kun madda galii irratti hundooftee sochootu kiristaanota baay'ee dhiphisa. Kiristaanota baay'ee danqa. Adeemsa kaleessa Waaqayyo wajjin qabaannu sana nu jalaa addaan akka citu taasisa. Ni faarfatu, ni lallabu, ni qorrobu, ni mana Waaqayyootti tsoomee kadhatu. Yeroo akkasii kana keessa namoonni ejjennoo isaanii jabeeffatanii hin dhaabbanne. Namoonni dubbiin sagalee Waaqayyoo cabsee lafee isaanii hin seenne. Irruma keessa kan qabatan adeemsa isaanii Waaqayyoo irraa addaa kutanii yookaan adeemsa isaanii Waaqayyoo wajjin taasisuu dhiisanii kan umuriin isaanii gabaabbatu, kan karaatti hafan, kan hin milkaa'in hafan jiraachuu danda'u. Kaleessas turaniiru, har'as ni jira, boris ni jiraatu. Akkas akka hin taaneef adeemsa keenyaa karaa Waaqayyoo irraa akka taasifnu. Wanti dhufee darbu adeemsa keenya karaa Waaqaa irraa kan hin dogoggorsine akka jabaannee dhaabannu, jabaannee dhaabannaan maal argachuu akka dandeenyu barumsa nu hubachiisudha. Egaa Waaqayyo mata duree kanaan anaan dhaabachiisee isin hin teessisee anaan iccitii isaa fagaatee isa jiru dhiyeessee arraba korra naa kaa'ee hiikee akka isinitti dubbadhuuf sadhokate naa mul'isee isiniif immoo laphee Liidiyaadhaa inni banee laphee keessan banee Waaqayyo nu haa barsiisu. Dhugaadhumatti namni biyya lafaa kana gubbaa umurii dheeraa eebbaan guutame jiraachuu namni hin barbaanne hin jiru. Umurii dheeraa qofaas miti. Umurii dheeraa eebbaan guutame. Umurii dheeraa hundaan guutuu ta'e. Fayyinaan, qabeenyaan, gaa'ilaan, daa'imas godhatanii waan dhala namaaf barbaachisu hundaan guuttatanii biyya lafaa kana gubbaarratti namni gammachuudhaan umurii dheeraa jiraachuu jibbu gonka hin jiru. Sagalee Waaqayyoos maal nu jedhaa? Yaa nama nanaa nu jedha. Yaa nama nanaa
umurii dheeraa jiraachuu ni barbaadda. Bara dheeraa eebbaan guutames argattee jiraachuu ni barbaadda jedhee nu gaafata. Mee deebiin keessan maalidha? Eeyyeedha moo hin godhu? Shakkii hin qabu eeyyee jennee harka lama si'a dhibba jechuu dandeenya. Garuu umurii dheeraa eebbaan guutame jiraachuun fedha keenya ta'u malee mee akkamittiin jiraachuu danda'ama? Yoo maal godhan jiraachuu hin danda'amu? Umurii dheeraa jiraachuu ilaalchisee kitaaba qulqulluu keessatti maaltu caafamee jira? Mee duraan dursa sakaraddan sanitti mee booda akkaataa itti umurii dheeraa jiraachuu danda'amu maal hojjetanii akkamittiin kan jedhutti immoo deebinaa ammas Waaqayyo nu barsiisu. Kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee umurii dheeraa ilaalchisee akkas jedha Solomoon. Umurii dheeraa jiraachuun badhaasa warra qajeeltotaati jedha. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 30 badhaasa jedha. Gonfoo harreen immoo gonfoo ulfina isaaniiti jedha. Egaa hubadhaa Waaqayyo warra qajeeltota ta'aniif badhaasa godhee maal laataaf jechaadha? Umurii dheeraa akka jiraatan laataafi. Umurii dheeraa jiraachuun badhaasa jechaadha. Kennaa Waaqa biraa kennamuudha jechaadha. Mataan rifeensi mataa namaa kaleessa gurraacha ture immoo haditti jiramuun immoo maalidha jedhe? Gonfoodha. Gonfoo ulfinaati jedhe. Karaa adda biraa raajaan Waaqayyo Isaayaas Waaqayyo warra kan isaa ta'aniifi jedha. Waaqayyo warra saba isaa ta'aniif, Waaqayyo warra isa dhaga'aniif umurii mukaa isaaniif kennaa jedhe. Abaarsan fakkaatu kuna Waaqayyo warra kan isaa ta'aniif, warra isa dhaga'aniif, warra karaa isaa irra deemaniif umurii mukaa isaaniif kennaa jedha. Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 65 lakkoofsa 22 irra. Mee muki umurii dheeraa jiraata jettanii yaaddan? Muki umurii dheeraa jiraata. Kan nama dhibu mooraa bataskaanamaa kana keessa baargamoo iddoo kanaati yeroo darbe jige sana mee yaadadhaa? Gaafa bataskaanni kun dhaabate inni jalqabaa gaafa sana dhaabate. Nus dhalannee magala. Abbootiin keenya dhalatanii argan. Akaakiliin keenya kan dhaabanidha. Silaasichi fagoo jiraata ture. Iddoo itti mana Waaqayyo ijaaruu bal'inna jenneetu jissuudhaaf illee hammam humna guddaa nama gaafata. Meeshaan baraa doozan illee jissuudhaaf baay'ee rakkate. Ilaalaa umurii dheeraa muki qabu. Keessumaa keessatti muka keessaati muka birbirsa jedhamuuf muki ejersa jedhaman umurii dheeraa jiraatu. Mee bataskaana duriidhaa jaarraa meeqa lakkaan dhaqaa ilaalaa? Gadaamii dhaqaa ilaalaa jiru. Mee naannoo keessanis seenaa qoradhaa? Kan abaabilii keessanii dhaabantu jira. Kanaaf Waaqayyo maal jedhaani? Warra seera koo eegdan, warri kan koo taatanii umurii dheeraa mukaasaniif kennaa jedhe. Ilaalaa mukoonni umurii dheeraa jiraatan siniin jedhu kun akkamittiin amma kana gaana jiraatan? Inni muru akkamittiin dadhabe? Wanti isaaniin gogsee balleessu baruu akkamittiin dadhabe? Waaqayyotu dhaabe wanti itti bu'uu hin dandeenye. Egaa Waaqayyo warra kan isaa ta'aniinis wanti sitti bu'u hin jiru. Hunduma isaa mootee akka umurii muka kanaa bara baraan ija naqachaa jiraattaa nuun jedha. Kanaaf karaa Waaqa irra deemuun umurii akkasii nama laachisiisa. Karaa adda biraa Daawit faarsaa 71 lakkoofsa 9 gubbaa irratti maal jedhaa? An ijoollummaa koo irraa kaasee amma maanguddummaatti jiraadheera jedha. An ijoollummaa koo irraa kaasee amma maanguddummaatti jiraadheera. Daawit inni akkana jedhu kun ijoollummaa isaa yeroo isaa tiksu miti, yeroo oolaa tiksu waaman. Yeroo sana Waaqayyo wajjin jiraachuu jalqabe. Ilaalaa maatii amma kanaa horee Waaqa fuula duratti jaallatame. Karaa adda biraa nama akka yaada Waaqayyo jedhame. Solomoonin kan fakkaatu ogeessicha dhalchee umurii isaa guute quufee mootii biyya Israa'el ta'ee waggaa 40 bushee dulloomee nagaadhaan boqote. Egaa maal jedheen? Waaqayyo wajjin waan an jiraadheef, adeemsa koo Waaqayyo wajjin waan an taasifadheef ijoollummaadhaa kaasee daa'imummaadhaa kaasee nama maanguddummaa amma jaarsummaatti jiraadhe. Sinillee umurii akkasii akka jiraattaniif adeemsa keessan Waaqayyo wajjin taasifadhaa jedhama. Seenaa kana fakkaatu faarsaa 37
lakkoomsa 25 irrattis akkas jedhamas ani ijoollummaa korraa kaasee mamaan guddummaatti jiraadheera erga jedhee booda warri kan waaqayyoo ta'anii warra adeemsa isaanii waaqayyoo wajjin taasisanii bitaatti mirgaatti tungurin jalqaba haga dhumaatti warri waaqayyoo wajjin jiraatanii ijoollee isaanii yommuu daaranii moofaa uffatan beelaanii mandara namaarra deemanii waggaa daabboo kadhatan ani nagarree faarsa 37 lakkoomsa 25 irraa akkas jedha. Kanaaf maatiiwwan waaqayyoo nuti illee ofii keenya irra dabarree eebba waaqayyootiin guutuu taane ijoollee keenyaallee akka isaan daaranii qullaa hin deemne akka isaan beelaanii mandara namaa daabboo kadhachuu akaayii kadhachuu akka hin deemneedhaaf adeemsa keessan waaqayyo wajjin taasisaa akka namaan qajeeltanii waaqayyo harki isaa guutuu ta'e harka isaa guutuu keessa yeroo hundumaadhaan eebba isaa siniif dhangalaasaa waan ta'eef karaa adda biraa akkana jedha warri kan koo ta'an jedha warri kan koo ta'an warri karaa koorra deemanii umurii isaanii quufanii dhaabbata qabatanii akka isaan deeman taasisa jedhe akartanii jedha dhaabbata maqoomiyaa isa jedhu Matsaafa Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 8 lakkoomsa 4 dhaabbata qabatanii lafa baraa isaanii dhabu. Egaa abbootiin keenya maal jedhu namni yeroo jalqaba dhalatu miilla 4 qaba. Yeroo dargaggummaadhaa lamatti deebi'a. Yeroo dhaqee dukkanaa'uudhaaf jedhu miilla 3dhaan deema. Yeroo isa xumuraas immoo 4dhaan immoo adeemsa isaa xumuraa jedhu. Akkas jechuun maal jechuudha? Yeroo jalqabaadhaa yeroo adeemsa addunyaa kanaa jalqabnu harka lamaaniin miilla lamaaniin daa'imna 4. Yeroo dhannee of dandeenyu immoo miilla lamaaniin deemna. Yeroo dulloofnu immoo dhaabbata qabannee miilla 3ffaa qabannee deemna. Kun hunduu badhaasa. Kana ga'anii miilla 3dhaan dhaabbata qabatanii deemuun iyyuu badhaasa ulfina. Amma abbootiin keenya haadhotiin keenya dhaqanii gaafa dullooman gaafa sanbataa gaafa ayyaana gara mana waaqayyoo gaafa deeman inni isaan maqoomiyaa yookaan dhaabbata qabatanii caafamee jira beekaa akkasumaan hin se'inaa. Matsaafa Raajii Zakkaariyaas 8 gubbaa irratti karaa adda biraa adeemsa isaa waaqayyo wajjin kan taasise qormaati addunyaa kanaadhaa isatti baay'atee waggaa 38 illee qoramee yoo dhiphate illee dhumarratti waaqayyoon obsaan eeggate waaqayyoo obsa isaa ilaalee deebisee dargaggeessa waggaa 30 kan taasise Iyyoob qormaata waggaa 38 booda waaqayyo laga Yordaanositti cuuphatee ba'ee dargaggeessa waggaa 30 ta'e. Erga sanaa booda jedha qabeenyi isaa dachaadhaan deebi'anii fi umurii isaa quufee boqotee jedha. Umurii isaa quufee dulloomee umurii isaa quufee boqotee jedha. Matsaafa Iyyoob boqonnaa 42 lakkoomsa 17. Amaariffaadhaan idimeewwan xagboo mooteedha. Ijoolles dachaa argate qabeenyi isaa dachaadhaan deebi'anii fi deebisee waggaa 30 irraa kaasee immoo umurii isaa quufee deebisee boqotee jedha. Kanaaf namni karaa waaqayyo irra waggaa deemu kunoo badhaasa akkasii argata. Maadureen barumsa keenyaa maalidha? Karaa koorra buutee yoo adeemte umurii dheeraa ni jiraatta. Umurii dheeraa jiraachuun nurka jira. Hin barbaadu jechuunis gabaabsuunis nurka jira jechaadha. Waaqayyo dubbii isaa keessatti maal jedhani? Ani fuula kee dura waa lama kaa'eetan jira kan siif ta'u ati filadhu jedha. Kanaaf egaa yaa maatiiwwan waaqayyoo amma jiraattanitti kanan sinitti himu kanan sin gorsu yoo jiraate adeemsa keessa yoom taanaan yoo waaqayyo wajjin taasisa. Bonni isa dhufu gan wanti biraan isa dhufu isin adeemsa keessan waaqayyo irraa addan godhina. Waaqayyo akkas jedhe Iyyaasuudhaan Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 1 irraa kaastanii yoo ilaaltan yaa Iyyaasu ani akkani barsiisaa kee Musee wajjin ta'e si wajjinis nan ta'a. Ati garuu bitaatti hin goriin mirgaatti hin goriin teellaa keessa hin ilaalin fuuldura kee ilaalii deemi. Ani si wajjin nan ta'a. Yaa maatiiwwan waaqayyoo wanti amma dhufaa jiru fuula kee dura waan cimaadha. Wanti wal fakkeessee dhufaa jiru waan cimaatu jira. Keessumaa keessatti barri ammaa kun bara ulfaataaf cimaadha.
wanti baay'een adeemsa nuyi kaleessa hariiroo nuyi kaleessa waaqayyo wajjin qabaannee deemaa ture nurraa addaan akka citu gochuudhaaf wanti baay'een kiyyoo baay'een diriiree jira. Garuu adeemsa kee waaqayyo wajjin taasisi. Adeemsa keenya waaqayyo wajjin yoo taasisne waa guddaa badhaafamnaa, waa guddaa arganna. Inni xumuraadhaa maal yoo jettan mootummaa isaa dhaalla. Lafarrattis foon keenyaaf kan barbaachisu eebbaan guutamne jiraan. Boodarra immoo mootummaa isaa dhaalla. Jireenya baraa baraa arganna. Kanaaf adeemsa ofii waaqayyo wajjin taasisuun dhugaadha, badhaasa addaatii, kennaa addaati. Mee maal hojjetanii akkamittiin umuriin namaa dheeratee karaa waaqayyo irra immoo deemuu dandeenya? Yookaan karaa waaqayyo irra buunee deemnee akkamittiin umurii keenya dheeressuu dandeenya? Mee qabxii afur duwwaa isinitti himu. Umurii namaa waan dheeressu. Umurii namaa inni dheeressu inni jalqabaadhaa seera waaqayyo eeguudha. Seera waaqayyo dhala namaadhaaf kaa'e eeguudha. Mee isa jalqabaa seera waaqayyo dhala namaaf kaa'e dhalli namaa seera waaqayyo cabsuudhaan umuriin isaa kan gabaabbate eenyurraa eegale? Abbaa keenya Addaamiif haadha keenya waan seera kaa'eef ture. Seera sana waggaa 7 ji'a tokkoof guyyaa 17 haga eegale jiraatanitti gammachuun jiraatan. Gaafa cabsan garuu du'a qullaa ta'an, in salphatan, waaqa dura dhaabachuu dadhaban. Iddoo isaanii kenname dhabanii iddoo abiddaatti gadi bu'anii ijoolleen isaanii akka gadi bu'an ta'an. Seera waaqa cabsuun ilaala akkas nama godha. Seera waaqayyo eeguun garuu umurii namaa ni dheeressa. Sagalee isaa keessattis seera waaqayyo kana eegnee jiraachuu akka dandeenyu, badhaafamuu akka dandeenyu caafamee jira. Kana isiniif ibsu nan barbaachisa. Yoo na jaallattan abboommii koo eegaa isa gooftaan jedhes yaadadhaa. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoomsa 2 ልጄ ሆይ ሕጌን አትርሳ ልብህንም ትእዛዜን ይጠብቅ ብዙ ዘመናትና ረጅም ዕድሜ ሰላም የሚጨምርልሃልና jedha. Akkas jechuun maal jechuudha? Yaa mucaa koo seera koo hin irraanfatin, laphee kee keessatti seera koo jabeessi qabadhu. Bara dheeraa umurii dheeraa nagaadhaan guutame si dabalamee jiraattaa jedha. Kanaaf seera waaqayyo eeguun umurii dheeraa nageenyaan guutame si laata. Amma nagaa qabnaa jiran. Biyyi lafaa nagaa qaba amma jiran. Namooti baay'een qabeenyaa qabu, kan biraa qabu, garuu nagaa hin qabani. Sodaadhaan jiraatu, saqaqiidhaan jiraatu, dhukkubaan guutamanii jiraatu. Garuu adeemsa keenya waaqayyo wajjin taasifnee seera waaqayyo eegnee kan deddeebinu yoo ta'e umurii dheeraa nageenyaan guutamin si laadha jedha. Fakkeenya boqonnaa 3 lakkoomsa 2. Seerri waaqayyo jiran faarfannaan seera qaba, qurbaanni seera qaba, soomiin seera qaba, mana waaqatti deddeebi'uun seera qaba, akkaataa waaqeffannaa keenyaa seera qaba. Yeroo magaayila biyya lafaa dheelannee nama jabnu seera qaba beekaa. Akka biyya lafaatti nu hin faarfannu, akka biyya lafaatti nu hin sirbinu. Keenya faarfannaan kanallee eeggadhaa kun seera waaqayyo keessa tokkodha. Inni itti aanu lammaffaan umurii dheeraa kan ittiin argachuu dandeenyu waaqayyoon sodaachuudha. Ila jala mureen sinitti himu waaqayyoon sodaadhaa. Kitaaba qulqulluun akkana jedha. Waaqayyoon sodaachuun ogummaa jalqabaate jedhamee jira. Yeroo warri biyya lafaa waa hojjetan keessi keessan sin kakaase hojii naqi hirmaadhu gaafa jedhu ay waaqayyoon nan sodaadha, waaqayyo maal naan jedha. Waaqayyoon sodaachuun kanaadha. Warri kaan sirban dukkaan sirbin ati immoo faarfadhu. Warri kaan soomii cabsanii nyaatan ati immoo jabaadhu soomi. Warri kaan biyya lafaa isa xuraa'ummaa hojjetan ati immoo dhiisi, waaqayyoon sodaadhu dhiisi. Waaqayyoon sodaadhu dhiisi. Fannoo irratti isaan si fannifame ilaali dhiisi. Madaa harka isaatis na ilaali dhiisi. Sodaa kanaa sodaadhu dhiisi. Hammeenya biyya lafaa hojjetin akkanattiin karaa keenya waaqa irra taasifne waaqayyoon sodaanne umuriin keenya immoo eebbaan guutamee jiraachuu dandeenya. Kanaaf waaqayyoon sodaadhaa. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoomsa 27 irratti akkas jedha. Waaqayyoon sodaachuun bara namaa dheeressaa jedha. Waaqayyoon sodaachuun bara namaa dheeressa. Jetteetu kan cubbamootaa garuu jedha. Waaqayyoon waan hin sodaanneef barri isaanii bara dheekkamsaaf gabaabduudha jedha. Itti fufaa dubbisaas caqasana qabadhaati.
fakkeenya kudhan 21 kanaaf waaqayyoon sodaadhaa barri keessaniin dheerata bara dheeraaroon siniin jedhu immoo bara eebbaan guutame ta'a inni sadaffaan barri namaa kan inni dheerachuu danda'u kadhannaadhaaf laguutti yoo jabaattani kadhannaadhaaf laguun bara namaa ni dheeressa kadhannaadhaaf laguun bara namaa ni dheeressa gana yeroo ijoollummaa kootii yeroo abbootii waa dubbatanii dhagaa maal jedhu seetanii qomoon warra tsoomtee kadhattuu hin baddu galgalli isaanis hin bareeda jedhu hubadhaa qomoon warra tsoomtee kadhattuu galgalli isaanis hin badu barri isaanis ni dheerata jedhu abbootii kana maanguddotarraan dhagaye kitaaba qulqulluurra gaafa dhufee ilaalu garuu caqasa sadiin sinii kenna baay'eetu jira sadiin sinii kenna isa jalqabaan lammaffaa moototaa boqonnaa 20 lakkoofsa tokkorraa kaastanii walaaltan Hisqiyaas cubbuu hojjechuudhaan waaqayyoon gaddisiise yommuu kana waaqayyo maalittiin jedha Isaayaasin gara isaatti ergee wanta yakka ani jaallanne hojjettee waan na gaddisiisteef hinduuta malee hin jiraattu mana keessa reeffadhuttiin jedhee jedha Isaayaas ganama bariidhaan dhaqee isaa dhukkubsatee ciisaa jiru hinduuta malee hin jiraattu mana keessa reeffadhuttiin jedhee jedha yeroo kana girgidaa manaatti galagalee imimmaan dhangalaasee boo'ee waaqayyoon kadhatee jedha akkas jedhee kadhate yaa waaqayyo guyyaa tokko amman jiraadhe keessatti waan gaarii hojjedhee sin gammachiifni haala ishee sana ilaali naa dhiisi isheen gaaf tokko baran jiraadhe keessatti gaarii hojjedheera yoon ta'e ishee sana madaalii keessa naa galchiitii naa dhiisi nan ajjeesini jedhee boo'ee tsoomee kadhate jedha Isaayaas akkana ittiin jedhee dubbate utuu fagaatee fagoon deemin sagalee waaqayyo gara Isaayaas dhaqe jedha gara Isaayaas dhaqee Isaayaas dhaaba deebi kan inni boo'ee gaddee na kadhate kadhannaa isaa dhaga'eeraan kanaaf deebi silallee hinduuta siin jedheen jira amma garuu hinduutu waggaa 15 sii dabala jedhiittiin jedhe abii ijoollee jabaadhaa tsooma kadhadhaa kumuriin keessan kaleessa waa'ee balleessaa keessaniif yakka keessaniif waaqayyo gabaabsuuf jedhee jira yoo ta'e qottoo dha'ichaas hin jala kaa'ee jira yoo ta'e tsoomtanii kadhattanii jennaan umurii keessa hin dabala waaqayyo lafa yaaddanii sin gaa waaqayyo sinitti araarama waaqayyo kanaaf tsoomaa kadhadhaa keessumaa keessatti akkuma sirna xuquudhaaf yaadu amma borii kaasee guyyaa yaadannoo tsooma naanawweeti sabi naanawweedhaa waaqayyo yakki keessan guddateera baay'atee na bira ga'eera kanaaf guutummaa biyya keessanii kan abiddaan gubee balleessa lafti keessanis namni keessanis horiin keessanis gubatee bada jedhee hanga abidda baala mukaa gubu itti ergutti ga'e jedha sabni naanawwee gaafa kana dhaga'an hin tsoomanii hin bo'anii hin kadhatanii jabbii gorantoo keessaan baasinaa saawwa dallaa keessaa yaasinaa saawwis boo'ee beela'ee gara waaqayyootti boo'ee marratee haa kadhatu jabbiinis haa kadhatu guyyaa 3 jedhanii jedhe saawwis hin tsoome jabbiin hin tsoomte namni hin tsoome mootiin hin tsoome uummati hin tsoomane guyyaa 3 booda garuu waaqayyo sinii dhiiseera jedhee ilaala tsoomiif kadhannaa maal godhachuudha umurii namaa hin dheeressa biyya naanawwee keessa uummata 1,120 jiratu 1,120 mee horii kan biraa beelladaa ilaalaa akka Sodoomiif Gamoraa kan ta'uudhaaf turan sagalee labsii Yoonaas lallabe dhaga'anii tsoomanii kadhachuudhaan umuriin isaanii barri isaanii dabalameef dha'ichi itti dhufuudhaaf jedharraa deebiin kanaaf waaqayyoo beekumsa keenyaan irrina beekumsa keenyaan dadhabina foon keenyaan haxxummaa daabiloosiidhaan dadhabina ulfaatina foon keenyaarraa kaanee kan balleessine waaqayyo kan hundisuu danda'uuf isinillee jabaadhaa tsoomaa kadhadhaa guyyaa 3 kun qorichaadha beekaa keessumaa keessatti nutti wanti dhufaa jiru sawaa'ee biyya lafaa bonni fudhatee dhaquu miti bonni waan baay'ee fide dhufa yeroo bonaadhaa jedhu abbooti awwaarri lafaa tasgabbiin qabu sirrima sirrii miti awwaarri lafaa tasgabbiin qabu caakkaan kaleessa waa'een isaan dhaga'amne yeroo waa xinootti boo shakak jedha boofi kaleessa maalummaan isaan argan kana keessa utaala akkuma kana wanti baay'een utaalu jira kana keessa jabeessa kadhadhaa bona kana keessa fayyaa na dabarsi nagaadhaan na dabarsi cidha kana gaafa dhufu lafa cidhaa waan baay'eetu jira
Solomoon maal jedhe seetanii mana cidhaa naquurra mana isaa dhaquu jedhe. Jedhaan itti dabala mana cidhaa naquurra mana isaa dhaquu jedhe. Mana boo'ichaa dhaquu mana cidhaa waan baay'eetu jira beekaa. Waan ilaalanii dogoggoran, waan ilaalanii gufatan, wanti nama gufachiisu wanti baay'ee jira. Mana gaddaa garuu gaddatu jira. Foonni garuu maal jaallatti? Lafa sirbaa jaallatti. Lubbuun garuu lafa gaddaa jaallatti. Dubbiin immoo dubbii lubbuuti. Yoo lubbuun jiraachuudhaa baate foon kun raqa waan ta'e. Kanaafuu waan baay'ee. Inni kan biraan warroonni 666 warroonni illuminaantii teknoolojii baraatti fayyadamanii hojii isaan hojjechaa jiran baay'ee cimaa ulfaataadha. Amma akkoo inni jedhame dhufeeraan beekaa. Inni jedhame dhufeeraan. Mee mul'atu gosa dubbisaa. Iyoo lakkoomsa kana fudhachuudhaa baatan bituun hin danda'amu, gurguruun hin danda'amu, jiraachuun hin danda'amu, minna nyaachuun hin danda'amu, qotuun hin danda'amu, daldaaluun hin danda'amu jedhee jiramoon jiru. Amma isa deemaan jirraam. Jabaadhaa kadhadhaa guyyatti sadan kana keessa dandeenyaan subaa eegadhaa. Subaa eegaluun dandeenya taanaan ganama kottaa gidaan irratti igzoo jenna. Qiddaasa irratti kottaa guyyaa sadanuu qaddasam igzoo jenna. Galgala sarkin jira kottaa igzoo jenna. Waaqayyo haala nu mijeessiira. Kanaaf jabaadhaa tsoomaa kadhadhaa namni tsoomee jabaatee kadhatu waan wal xaxaa dhufaa jiru jalaa hin oola umurii dheeraas ni jiraata. Akka kana goonuuf waaqayyo nu gargaaru. Karaa adda biraa wangeela Luqaas boqonnaa 2:36 wangeela ganamaa irratti kan dubbifame dhageessanitti dubartii tokko ture maqaan ishee Haannaa jedhamti abbaan ishee Faanu'eelidha. Abbaa manaa ishee wajjin gaala dhaabbattee jiraattee turte. Abbaan warraa ishee irraa du'e edda abbaan warraa irraa du'e booda waggaa 84 guutuu jedha. Waggaa 84 guutuu kadhannaadhaaf laguun mana waaqayyoo keessa jiraachaa turte jedha. Maal argatte? Gaafa gooftaan keenya dhalate guyyaa 40ffaatti gaafa mana qulqullummaatti dubaroo Maariyaam geesse gooftaa keenya agarte. Agarte waa'ee isaa raajja dubbatte jedha. Dhugaa baate jedha. Kuno namni kadhannaadhaaf laguudhaan mana waaqayyoo keessa jiraatu umurii dheeraa akkasii jiraate eenyuun arga? Fayyisaa Saari. Isheen sun gaafa san dhufaatii isaa jalqabaa agarra. Anaaf sin immoo dhufaatii isa lammaffaa agarra. Kiristoos ya lammaffaa dhufuudhaaf jira beekaa. Raajiin nun raawwataniiru. Maal hojii dhufa? Akka sadeen gaddaa dhalachuudhaaf dhufa miti amma murtii kennuudhaaf dhufa. Samiidhaaf lafa dabarsuudhaaf dhufa. Isa raawwata Si'ool keessa kan jiraatan Daabiloosiif raayyaasa gara Anxorxooriyoositti gara abidda gahannamaatti gadi buusuudhaaf warra gannata keessaa immoo gara Yerusaalem ishee samiitti ol fudhachuudhaaf dhufa. Murtii isa dhumaa kennuudhaaf dhufa. Kanaaf gaafa dhufu jabinaan cina isaa dhaabachuu akka dandeessanitti hamma jabaadhaa tsoomaa kadhadhaa hojii gaarii immoo hojjedhaa mana qulqullummaatti galgalaaf ganama deebi'aa nama kanatti hin deddeebi'u umurii dheeraa argata. Karaa adda biraa wangeela Luqaas 2:27 Luqaas 2:27 irratti Simi'oon nama jedhamu tokko ture jedha. Namni kun gana utuu gooftaan hin dhalatiin fuula dura bara mooticha Baxlimoos keessa mootichi Baxlimoos addunyaa irratti mo'eeraa ta'etu addunyaa irratti maqaan koo bara baraan akka yaadatamuuf maal godhuu jedhee jedhan. Hayyoonni bara isaa turan maal jedhanii amma ammaatti kitaaba qulqulluun afaan warra Ibraayisxiitiin barreeffamee jira. Afaan warra Ibraayisxiitiin kan barreeffame kana ammatu afaan addunyaa ta'ee kan jiru bara sana afaan warra Tsiriiti Giriikii jecha. Otoo afaan Giriikiitti hiitteeti addunyaatti yaadatamtattiin jedhanidha. Intee maaf hin godhure? Gochuun hin danda'a. Kanaaf afaan warra Ibrootaa Ibraayisxii irraa afaan warra Giriikii Tsiriitti kan jijjiiruu danda'u eenyu jennaan hayyoonni mana kiristaanaa raajonni jiru jennaan raajota kana naqaa waamaa fidaa kottaa jedhe mootiin Baxlimoos. Yeroo sana raajota nama 72tu filame. Namni lama utuu gara sana deemaa jiranii waaqayyo isaaniif hin iyyamneeti karaa irratti du'an. Warri 70 hin naqan. Warra 70 sana keessaa tokko Simi'oon kanaadha. Sa wangeela Luqaas boqonnaa 2:27 irratti seenaan isaa barreeffamee jiru. Simi'oon gaafa dhaqu maal godhan isaa fi wangeela matsaafa raajii dhiifamu matsaafa raajii Isaayaas hiikii ittiin jedhan. Matsaafa raajii Isaayaas kana gaafa hiikuudhaaf jalqabu dunkaanni kennamee fi biraannaan kennamee fi kitaaba Ibraayisxii 46 hundi isaanii qoodame isaaf kan Isaayaastu qoodame gaafa kennamuu fi
utuu hiikuu jalqabuu maal jedhe seetanii Matsaafa Raajii Isaayaas 7:14 irra qaba. Matsaafa Raajii Isaayaas boqonnaan 7:14 maal jedhe jalqaba? Waaqayyo saba isaatiin mallattoo fayyinaa ni laata jedhee jalqaba. Mallattoo fayyinaa ni laatu immoo durbi durbummaan ulfooftee mucaa ilmaa deessi. Mucaa ilmaa deessu kana maqaa isaa immoo Amaanu'el jettee moggaafti. Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyoon wajjin jira jechuudha kan jedhu irra ga'a. Yeroo kana maal jedhe namni kuni? Kun takkaa matee een beeku. Durbi tokko seera gaa'ilaa dhaabbattee abbaa manaa godhattee ulfaaftee deemuu dandeessi malee durbummaadhaan torbaa manaa qabate ulfaa'us da'uus hin dandeessu waan ta'eef kun hin danda'amu. Kun dogoggora jedheetu durbi bareedduun heerumtee ulfooftee deessedhee barreessa. Isa maal jedhu? Isa durbi durbummaan ulfooftee. Kun milikkita beekaa. Milikkita jalqabeessi kun milikkita. Milikkita fayyisu Waaqayyoo. Takkaa ta'e hin beeku. Kun milikkita ta'e dhufa. Waaqayyoo jennaan immoo hin ta'a. Akka namaatti hin ta'u malee. Yemmuu kana sadii balleessa. Si'a sadii afura qulqulluun hin dogoggorin. Durbumatu ulfaa'ee durbummaan da'a. Waaqayyoon dadhabamu hin jiru jennaan akkas jedhee kadhate. Yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo sin kadhadhaa. Yeroo durbi kun durbummaan ulfooftee Amaanu'el hin deessu utuu hin argin nan ajjeesin jedhee kadhate. Maal dureen barumsa kooti maali? Kadhannaaf dhaguun umurii namaa dheeressa. Fayyinas nama agarsiisa. Galgala namaa tolcha. Kan jedhu hin ka'e. Akkuma inni jedhe bara sana keessa jaarsa waggaa 300 ture. Bara sana waggaa 228 jira teddasii booda. Sireetti maxxanee taa'e maal jedheera waan ta'eef utuun durbummaan ulfoofte Amaanu'elin deessuun adagin nan ajjeesin jedhee waan kadhateef Waaqayyo yeroo isheen deessee gaafa guyyaa 40 gara mana qulqullummaatti dubaroo Maariyaam geessitu afura qulqulluun ka'i Simoon kadhannaan kee gaafa sanaa kunoo raawwateera ka'i dhaqii ilaa kunoo durbummaan ulfooftee Amaanu'elin deessee baattee mana qulqullummaa keessa jirti. Idalate guyyaa 40 ta'eera dhaqii ilaalitti jedhe. Isa sireetti maxxanee ciisaa ture amma utaalee fiigaa dhaqeedha. Dhaqee giiftii keenya Maariyaam harkaa fuudhee kaasutti qabate mana qulqullummaa isaa sadii naannee akkas jedhe yaa Waaqayyo fayyisuu kee ija koon argeera waan ta'eef ana garbicha kee nagaatti na fudhadhu jedhe. Jecha cimaadha. Jarana kitaaba qulqulleessitii qaba. Fayyisuu kee ija koon argeera. Kana booda jiraachuunis nagaatti na fudhadhu jedhe. Giiftii Maariyaamitti gaafa deebise gooftaa kennuuf jedhe moo maal jedheeni? Yaa dubaroo Maariyaam jedhe. Mucaan kee kun jedhe. Warra itti amananii fayyina bara baraati. Warra itti hin amanne garuu du'a bara baraati. Siin immoo waa'ee ilmoo kee kanaadhaa gaddi akka billaa qaramee onnee keessi waraanuudhaaf jira jedhe. Waa'ee gooftaa keenyaa seenaa gaddite. Gadda meeqa? Gadda 5. Ta'u gaafa sanatti maal taala mucaan koo jettee gaddite? Gadda 5. Garuu gooftaan maal ittiin jedhe hinduutu jedhee inni deebisetti kennee booda dargaggeessa waggaa 30 ta'e muuxate. Kadhannaaf lagummaan lama godha ilaa kun akkasitti umurii namaa dheeressa. Ilaa kadhadhaa Waaqayyoon utuu waan akkasiin argina ajjeesin jedhaa saa akkasiin qaqqabsiisi jedhaa waama gaarii ta'e waan tokkoon isinitti hima nama tokko ture asoo nama biyya kanaati. Yaa Waaqayyo taaboti jalqabaadhaa Aksum Tsiyoon lafani taa'e utuu hin argin ajjeesin jedhe. Dabra Daamoo utuu hin argin ajjeesin jedhe. Waldibbaa lafa giiftii Maariyaamiin yeroo godaansaa qubatte san utuu naqee lafa sana harkaan hin qabin ajjeesin jedhe. Dhagee qaqqabeen arge. Hin danda'ama. Abbaan kun maal jechaa jira? Beektu amma immoo Yerusaalem utuu hin argin ajjeesin jira. Isaa qaqqabsiisu jedhame ammas. Hin danda'ama. Waan gaarii yaaddannan si qaqqabsiisa. Ilaa kadhannaan umurii namaa dheeresse wanta si yaadan si qaqqabsiisa. Kanaaf kadhannaaf laguutti jabaadhaa. Kadhannaadhaaf laguun umurii namaa dheeressa. Inni kan biraan umurii namaa kan dheeressu hin arfaffaan maali? Hojii tola ooltummaa hojjedhaa amma jiraattanitti. Hojii tola ooltummaa hojjedhaa. Hojii tola ooltummaa inni jedhamu kun afaan mana kiristaanaa maal jedhama? Turufaat jedhama. Turufaat jechuun ilaa waan akkasii hojjechuu barbaanne sa'aatii tokkodhaaf kottaamee kan hojjenna gaafadan sin immoo sa'aatii tokkodhaaf sa'aatii 5 hojjedhaa. Isheen sa'aatii 4 turufaatii. Guyyaa tokko guyyaa 3 kottaa hojjedhaa. Kun bu'aa caaluudha. Birri 10 barbaana jedhu dhibba kennaa. Ilaa kun tola ooltummaadha. Hojii akkasitti jabaadhaa.
Ye waaqa biratti qeen koo jireenyi koo arki koo namummaan koo galgalli koo umurii eebbaan guutame waaqa biraan gadhabbaan hojii tola ooltummaa hojjedhaa. Wanta murtaa'e irratti caalsaa hojjedhaa. Sa murtaa'e dhiisu miti. Hamma jiraattanitti immoo waan waaqayyo isinii kenne keessa kudhan kiyaa tokko immoo hin nyaatinaa. Kudhan kiyaa tokko nyaattaninnaan akka summii nyaattanitti lakkaa'adhaa. Jala mureen isinitti mani. Kan siraas hojjetu namni siif haa kennu. Miindaas nyaadhu. Qotiis daldaalis buufadhu. Kudhan keessaati yeroo arra buufattu tokko garana kaa'i. Indaa waan tokko isinitti himu. Qodaa qopheeffadhaa waan keessa keessan. Yookaan matsaafa qulqulluu keessa. Yookaan maqalee keessa. Ilaa kanan na hojjedhee kanan buufadhee kun kan waaqayyooti kan koo kan sakana naa eebbisi. Bara jireenya kooti ijoollee koo darbee akka itti jiru naa taasisa jedha. Mee kana immoo qoraa ilaalaa si waaqayyoo hin argattu isiniif. Jaran daandii jireenyaa irraanfanne nurkaa badee malee asuma jiraam. Umurii dheeraa eebbaan guutame sana jiraachuun asuma jira. Dhugaa waaqa jiraatan immoo isinitti himan. Sagalgalaaf ganama ji'a deemu caalaatti jiraattu. Lafanni fides hin nyaachuu hin beektu. Garuu kudhan kiyaa tokko laattan taanaan ofumaa rakkatu. Ofumaa. Amma si ammaartee fuutee keessa korojoo huraa keessa jalaan dhangalaannu. Matsaafa raajii agee boqonnaa tokko lama dubbisaa. Baay'ee sassaabbattan garuu hin nyaanne. Oyyaa bitattanii uffattanii isinirraa hin bareenne isinitti hin dhoyine hin ta'u jettanii immoo dhistanii galtu. Utuu hin dhumin. Garaa guuttanii nyaata akka turtanii immoo beeloftu. Lakkooftanii saaxinii keessanii abbaa haatu waan saamus hin beektanii jedha. Matsaafa raajii agee boqonnaa lama dubbisaa. Sababiin isaa immoo jedhe na hattan waan ta'eef jedhe. Karaa adda biraa kudhan keessaa tokko nyaachuun abaaramuudha jedha Waaqayyo. Tokkos hattuu ta'uudha jedhe. Matsaafa raajii Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoomsa 7 kaastanii yoo laaltan akkas jedhe caafamee jira. Isinoo kan abaaramtaniidha jedhe. Namni Waaqayyoon hataare akkamittiin na hartan? Bara abbootii keessanirraa kaastanii seera koraa jallattaniitu. Na gaddisiistaniitu. Abbootiin keessan hattuu turan. Sinis na hattan. Akkam goonee si haannee yoonaan jettanii kudhan keessaa tokko kan kooti. Sagalsa baay'ee kaawwadhaatii ishee tokko naa fidaa gombisaa mana kootitti guutuu ta'a isaan jedhee. Mana koo onsitanii. Manni keessan ona ta'e. Na gaddisiistan kan abaaramtaan taatanii. Hin facaaftanii. Ittiin fayyadamni. Hin nagaddanii buufattanii kan keessan hin taane jedha. Amma namooti baay'ee buufatanii baay'ee mana qorichaatti kan baasan jiran. Kan jalaa baddu kan maal ta'u waatti mitanii jalaa baddu kassaru jirani. Kanaaf amma jiraattanitti hojii tola ooltummaa hojjedhaa kudhan keessaa tokko Waaqayyoodhaaf baasa. Na agartu. Mee kanaan dura hin goone yoo ta'e qoraana ilaalaa jedhe Waaqayyo. Qoraana ilaalaa harki kee takkaa saantiman dhabu. Hin liqeessa malee hin liqeeffattu. Mataa taata malee eegee hin taatu. In kabajamta malee hin salphattu. Bara dheeraa fayyaadhaan guutame eebbaan guutame jiraatta malee hin dhukkubsattu. Waan sinaasisuuf kan jiraatu jedha. Kanaafuu kan itti umurii dheeraan eebbaan guutame argamuu danda'u hojii tola ooltummaa hojjedhaa kudhan kiyaa tokko baasaa. Sadhumaa adeemsa keessa Waaqa wajjin taasisaa amma jiraattanitti. Adeemsa keessan boonni isin hin jijjirin. Wanti argamee dhufu siyaasi baraadhaa dubbiin baraadhaa yeroo tokko walitti bu'iinsi sin dhalata. Kun isin hin jijjirin. Abbaa waaqessan abbaa hojjettanii beeka. Kanaaf adeemsa keessan yoom taanaa yoom ija keessan namarran kaa'ina waaqarra kaa'a. Namni nama dogoggora namni hin du'a. Narras hin kaa'ina eenyurras hin kaa'ina. Adeemsa keessan Waaqayyo irra kaawwadhaa. Karaa adda biraa nama keessa musa jabaate irra kaawwadhaa. Caafamee jira yeessannaa unaasibu jedhe. Yoo ta'uudhaa baate garuu umuriin keenya gabaabbachuu danda'a. Kanaaf mee warra adeemsa isaanii Waaqayyo wajjin taasisanii angarraatti jiran sinitti dhaggeeffadhaa. Angarraatti tokko seera uumamaa boqonnaa 5:22. Seera uumamaa 5:22 irratti maal jedhaa? Henook jedha adeemsa isaa Waaqayyo wajjin taasise. Adeemsa isaa Waaqayyo wajjin waan taasiseef Waaqayyo addunyaa kanarra waggaa 365 jiraatee ijoollee jajjaboo ta'an godhate jedha. Fakkeenyaaf Maatusaalaa godhate. Maatusaalaan 969 jiraate tokkoffaan isaa umurii dheeraa jiraate kan ilma Henook Maatusaalaa. Maatusaalaa irraa Laameehitu dhalate. Laameehi Nohin dhalche. Nohi immoo Kaam Yaafet
Seem warra amma addunyaa guutan kana bishaan badiisaa irraa kana dhalcha. Jarri kun zariin isaanii akkamitti lafarratti baay'atu. Adeemsa isaanii waaqayyo wajjin waan ta'eef. Karaa dabraa waggaa 300 jiraatee ijoollee amma kanaa hore amma irraatti hin duune jira beekaa. Amma irraatti hin duune. Henook ees biyya jiraatu taate tokko. Lammaffaa Eliyaas akkuma beektan lammaffaa moototaa boqonnaa lama tokkorraa kaastanii akka ilaaltan saragallaa fardeen fakkaatuun ol fudhatameera. Biyya jiraatu taate hin duune amma irraatti. Bara sana keessa hubadhaa bara Eliyaas rakkisaa ture. Namni hundumtuu wal qabatee manca'ee waaqa tolfamaa waaqessu jalqaba. Qofaa sa'aati. Nagaa amma yoo bittan qofaa koo rakkadhaa. Kottu na ajjeesi na fudhadhu gaa'oo jedhee bu'aa ture jedha. Tokkoffaa moototaa boqonnaa 19 gubbaa irratti nagaa bakka. Gaafa akka Abbaa gaafa Elzaabeel fa'a ari'atan qofaasaa ta'e. Amma dhuguma ammatu namni hundumtuu dhiisee gara biraatti manca'e eebbaa qofaasaa dhaabate akkas waaqayyo waaqessu. Eenyu abbaan akka dhaabate kun adeemsa waan wajjin taasisu. Eelaa bitaa mirga keetti abbaan kufe qofaa kee dhaabadhu. Akka ijoollee sadan sanaadha. Akka Daani'el faarfan sanaadha. Akka Looxiif ijoollee isaa lamaanidha. Qofaa kee dhaabadhu waaqayyoodhaaf. Akka Noohiif haadha manaasaaf ijoollee isaatii sanaadha. Qofaa kee dhaabadhu. Ilaa barri ammatti dhufaa jira. Ol calaluuf deemaa jira. Jecha gooftaa tokko yaadadhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 18. Gaafa deebi'ee dhufu nama tokko argata laata jedhe yaaddee dubbata Luqaas. Gooftaan gaafa murtii kennuudhaaf dhufu adeemsa isaa karaa waaqarra taasisee karaa abbootirra taa'e nama dhugaadhaaf dhaabatu, nama tsoomee dhaabatu, nama kadhannaadhaan dhaabatu, nama bitaa mirgatti hin gorre, nama foonsaaf seexanaadhaaf hin bitamne argata laata. Dhaabadhaa yeroo geessetti amma. Geessetti fagootti hin lakkaa'inaa. Dhaabadhaa adeemsa keessa waaqayyoon taasisaa. Izraa Sotu'eel, Melka Tseediq, Abbaa Ragaawii, Abbaa Gariimaa, Qulqulluu Yaareed, Yohaannis Abbaan Wangeelaa, Abbaa Balaay nama Wallaggaadhaa nama Laqamtee. Adeemsa isaanii waaqayyo wajjin taasisanii hanga irraatti hin duune jiru. Sadhumaadhaa gaafa namni lafarraa dhibu gaafa inni 666 ilmi badiisaa sun nama wallaalchise karaarraa kaachisu gaafa lallabaan gaafa qeesiin gaafa phaaphaasiin gaafa eenyu faarfataan dhibu gaafa amantoota dhibanii bitaa itti galee lakkoomsa na fudhatanii warra kaan immoo fudhachuudhaaf sodaatanii bitaa itti galu dhufanii wangeela lallabuudhaaf jiru. Ka'aatee bira rakkinaaf waaqayyo. Jara na bari tokko dhufuudhaaf jira beekaa. Amma irra geenyedha. Anamma waggaa 5 irraa waan ta'u beeku waaqayyotu beeka. Sakan ammoo yoo waaqayyo jedhe amma torbeettanutti waan inni qabadhe dhiyaatu jira. Wanti cimaatu dhufaa jira amma. Mee mattaawoqiyaa ID warri irratti arginu ol kaasaa. Ol kaasaa. Kaasaa ol. Gad deebisaa. Waan kana ajjoo ol qabatu amma maal beektamu shakkitanitti waa'ee kanaa. Mee abbaan shakkitan? Bakka shakkitan. Garuu shakkitanii fudhattan immoo. Kun homaa miti kun akka biyyaatti. Shakkinaa kana kun akka biyyaatti waan ta'eef rakkina qabu. Inni kana booda dhufu garuu cimaadha. Jala mureensitti maa kun amma sanaaf karaa. Shaakala irratti geessaa jira kun. Kana booda dhufu garuu cimaadha beekaa. Nama meeqaatti gaafattan nama waldaa kiristaanaa garbachuudhaaf. Jedhaa eeyyuun gaafattan. Sabbaatti gaafattaniitu amma kan lallabaa gaafattaniitu amma kan fudhattan amma kan. Attan godhattaniitu amma kan maal fakkaatamu jettaniitu amma. Ilaa kun si madaalchisa beekaa. Kana booda waan dhufu garuu abbaa amantiituun gaafatan kan furan. Kana booda waan dhufu cimaadha. Adeemsa keessa waan wajjin taasisuun kunoo kanaadha. Fakkeessa nama ajjeesa. Kanaaf bara inni abbaan humnaa sun dirqisiisee kan nama bitu sun inni ji'a 42 bitu sun inni ammoo hojiirra jiru sun gaafa dhufu san dhufanii wangeela lallabuudhaaf jiru. Gaafa sanaadha dubbii cimtuu. Gaafa isaan dhufanii lallaban immoo lafa lixa dhaba namichi kun matsaafamee jira. Kanaaf namni adeemsa isaa waaqayyo wajjin taasisu waaqayyo umurii dheeraa laataaf dhumarratti jirru kun hojii amantii hojjetanii wareegamamanii darba addunyaa kanarraati. Kanaaf maatiiwwan waaqayyo kanan isinitti himu hamma jiraattanitti hojii gaarii hojjedhaa. Hamma jiraattanitti adeemsa keessan waaqayyo wajjin taasisaa. Namni adeemsa isaa waaqayyo wajjin taasisu umurii dheeraa eebbaan guutame jiraata. Kanaaf sagaleen waaqayyo maal jedhagaa karaa koorra yoo adeemte umurii dheeraa eebbaan guutame ni jiraattaa jedha. Karaa waaqayyo irra